Maaliif kaayoo na fakkaate? Fakkataan keenya kaayoo jiru fi kan Naayiroobii jiru waan achi hafe fakkaatu dhugaa namni duramu ol seene yoo manguddootumaan keessu tanaaf eermantan ta'uu beeke malee waanuma takka kaayoo dhaqe takka ho'isni takka fangaanii dhaqe fakkaata bagaratti kanaan isin ga'e gammaddanii as dhufuudha. Kabar komatin agak kabar mahal kayak dari sekian gitu. Udah berarti, wanita itu agak macam ini, awalnya pun, probably the fastest growing Oromo community in diaspora. Yo Germany yo untuk kumsamale, hala, guddina ummata adin hala, lakoisi ummata double utin. Maybe Germany yo saate male, sabte sebut dana gitu. Kalau kasih jauh, membutuhkan tahu jadi belum. Apa tapi kata tuan, apa pokoknya pura gambaran dulu. Di rumah saya juga ada Badri di Syakgan di Rabbasham, Saifu. Apa apa pun orang pokoknya nak turan. Apa pokoknya nak itu. Arra Hedumatani lapin hilibe gulung gambar awalnya. Korban तो गए थे उत्तरी आरा दलगा आइए मैंने रुका अगम तक के तुम आते रहती जब वो तुम मैंने बोला था तुमने आरा सियासत चाला वार तो कौन से कांदो कर रहा है ऐसा वो करो तो किसी को जाते हैं पूरे वार बंदे रहा है इनका तो तुम मत करो नम्बी गुरुजी खुदा भी ये कनाडा रखाओ खुदा भी अमेरिका चाला एडमंटन नीचे वार तो स्मॉलेस्ट कम्युनिटी वार तो स्मॉलेस्ट Edmonton itu kalau beruang Kanada aja ada kok pasti juga Kanada aja lebih berkuat. It's a testament to the leadership here. Hawa hogansi kayak kan anjir pun Jerry veteran anjir pun nama keadaan hawa tasik dabani amat maybe didam pun Ero siasa hama Ero Oromo tahun nama kampanye Oromo murah-murah tak ada modal ke, jangan main Oromo modal le, hamil Oromo cakap, edit cari awal saja. Siapa kah beti? Akabul batis, galagatani, bunti jaratani, mana bidatani, ya kabadir ay begani ni, maka Oromo dah mil ay sari ay gani ay Lagi ini loh, enggak kayak tadi. Awal ni kau tidak kangen ada kau tidak mungkin jarang ada jadi. Usah cari pun nama nak baju ada. Usah beri sintur alti ruko ni. Akan ben orang mati jadi baju ada. Akan ben dalaga usah tu pati hammarum masuk dalam buat. Usah cari pun kawan usah tu wal lore wal pacasi. Usah cari pun dolar ni keluarga tu. Karar ramadnya yang kagak sini. Maka nawas Oromo jauh negatif kaisa galat होती है ना जैसे गलत ये कब तक वर्री सिंधुरा तुम्हें सब बोलतो ना नाम Oromo mana कब्सो बेकरवान तारी maka Oromo kabajani maka Oromo buddhisani tisani motumma tana berarti Jadi Oromo jamu, akka kaba jamu, akka jala tahu. Karena saya ada lagi yang di luar. Ogan alubus, embassy sana itu bisa. Oromo biasa waligat kaisa tu magala kan maga gari dah kan. Karena ogan kami sponsor gak tu, lapu tu yang ada kali. Awalnya merosela butuh kasih kayak asing sikida dulu. Kadang deh, wah maka gari orang itu. Maka ini akan ini dari antar itu. Isan calon harga murah. Akan ini isan calon harga murah. Akan usahain dalaga kabacu. Dalaga tu padira. Akan usahain dalaga kabacu. Wan dalaga rar katan sanim. Ibgat dabu. Motumman tuloga nama bakata askiddu gargaarsa namoomaati qofaati miti
humna namaa dalagee diinagdee isaaniitiif gumaachuu barbaada. Kanaafuu baqataan dhufu waggaa duraa yoo mootummaa irratti hirkate uumaati. Waggaa kan waggaa kudhan mootummaa irratti hirkate osoo fayyaa jahan qabu yoo gargaartaa san bira yoo dabree moo'ee akka keessa yoo kasee taate baqataan sun biyya kana bu'aa osoo hin taane ba'aa itti taa'e bira dabreetis kasaaraa itti ta'a. Kanaafuu biyya Itoophiyaa jamturraa biyya Oromiyaa jamturraa nama fixuun kaanaa galti akka kasaaraan daalaa jechuudha. Jarana amma baqattummaa dhuftanii siyaasaa himattanii dhuftan. Gaafa biyya teenya nagee baafnee tasgabbeessine booda siyaasaa himattanii asaayila argachuu ni dhaabatti. Warra isin booda dhufuurraa. Garuu nuti nama biyya kanatti erguu hin dhaabnu. Gaafa garuu baqataa osoo hin ta'iin profeeshinaala erguu dhabeena jechuudha. Narsoota, dooktaroota, injineroota, iskilli leebar biyya kanatti erguu barbaada. Bittee ollaa keenyaa amma biyya kanatti, biyya Jarmanii, biyyoota adda addaatti, biyyoota arabaa dabalatee humna namaa barate, humna namaa dandeettii qabu. Erguudhaan sharama biyyaalaa, biyyaaf sharama biyyaalaa, maatiidhaaf carraa hojii, carraa guddachuu, carraa dagaaguudhaan argatu jechuudha. Kun waan waggaa kurraa irraa boodafaa goonu gaafa biyya tasgabbeessu. Even sanii immoo skill labor biyya kana fiduufu warri amma dura maqaa kanaan dhufe ka baqattummaan dhufe yoo dalagatee jabaatee maqaa gaarii argate dabalataan bitan. Biyya kana baqataan guddaan yookiin immoo fooriinari guddaan uumaati warra hindiitiin kana bara warra hindiiti. Jarri kunis hedduun isaanii keessattuu moorrasiif jankana olaaltan sababa siyaasaatiin baqatanii dhufan qormaatamoota keessa gaatamoota keessa dhufanii biyya kanatti wal gargaaranii wal cimsanii biizinasa baratanii amma hoteela hedduu naannoo lamaa biyya gaazexeessanii hoteela waan cimsaa xuroowwan warri dura dhufe sun biyya kanatti ba'aa osoo hin taane bu'aa waan qabaate dalagatee jabaatee gibira kafaruu waan danda'e carraan isaanii banaa ta'e arra skill labor ogaa jedhamu kanaa irratti UST adda durummaa warra yaamamu warra hin jechuudha. Warra duraati karaa bane jarri kun karaa isinii baane isin immoo jenereeshina lammataati dhaloota lammataati isaan reeree qabdan jarri kun biyya baqatanii Moqdishoo dhaqanii Jabuutii dhaqanii Yamaniin Suudiidhaan Awurooppaadhaan gaafa dhufanitti umrii isaanii 40 dabree jira. Isin amma 20 dhufu jirta. Umrii lafaa dhufaatti kan jirta jechuudha. Zero irraa eegaltanii yoo baratanii ni qabdan. Zero irraa eegaltanii yoo dalagattanis duroo ni dandeessan. So iffama biyyaatiin ajoollee. Nam miliyoona 50 lakkaa oolu kana keessa biitii Oromiyaa fi Itoophiyaa baadhachuu dandeessu malika. Nama imaammata diinagdee gara fuulduraa biyya hojii hiilu keessaa tokko it's about exporting skill labor. Kanadaan biyya guddoodha biyya dureetti. Humna namaa hedduu barbaadde. Humni isaanii biyya kana jiru dulloomaa deemaa jira eedduu godhaa jira. Biyya alaarraa humna hedduu barbaadde gara fuulduraa. Yoo isin warri amma dhuftan kun naamusa gaarii qabaattan wal gargaartan maqaa Oromoo maqaa uummata keessanii biyya kana biratti akka Oromoon bu'aa qabdii ba'aa miti. Oromoon nagaa qabdii jechuudha rumtu. Oromoon gibira kafaluun malee yakkaan hin beekamtu gaafa jiru taate heeyyirtoomnaa ijoollee sirriitti qoodhaa gaafa asii barbaadnu barsiifnee qarree gaafa asii barbaadnu ulaan banaa ta'a qarraan banaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko inni dhaga'u naaf tuqqee. Hawaasni bulchiinsi taa'ee achi dhufee akkaataan itti maqaa wal balleessuuf xalayaa gamaa gamaa barreessitan kun qaaniidha. Seema. Hiriirtanii meeduu waan goon turtii jira. Ilmi namaa karaa itti irra deeme eega bira darbe booda qoree irra facaasu karaa itti irra deemte maal jedhan biyya gaaraa keessatti guddate biyya oloo deemate. Duraan hoggaa garsan kakaakoon biyya faan
dhagaa qabattee ol hin baate namni haadhiidhaa dhagaa bakka hidda qabatee ol ba'e dhumuu kaatu garraa deema. Akka namni baa qabatee ol hin baane sun haasidummaadha. Sun oromummaan sun haasidummaadha. Kanaafuu warri hafuuftan rakkoon jijjiiru expectative likkii malee asuuftanii sun bilaashumatti waan jiraatu waliin fakkaatu kaasiftanis Kaayirootis Naayiroobitis bakka adda addaa haftanii jiraatan. Biyya tana dalagatan malee hojii tuffatanii jiru akka hin jirre beekuudhaan qopheessaa koottaa durmaa'u. Lammaffaa yoo haga fedhe namni isin duraan jiru kun isin dhiibe manguddoo ergaddaa, beekota isin ergaddaa, paastoroota isin ergaddaa, aayyoo faaboo isin ergaddaa malee maqaa ol buutanii ganda keessa deemtanii hiiree warra isin booda hin balleessinaa haa jechuun barbaada jechuudha. Hedduun gammadee wanni hawaasni kun godhaa jiru waan hedduu nama boonu. Amma daa'ima Mustafaa Hussein arge. Mustafaa Hussein arganii gaafa biraa wajjin yeroo ayyaanitti agaasitti qawwee jijjiira. Ragaa kun arge waggaa amma biroo gara dhufu. Amma daa'ima maliin arge ka waggaa meeqa qabsoo kanaaf rakkatee Naayiroobii Kaayiroo amma meeqa jira. Warra ummata kanaaf gubate ummata kanaaf umrii isaa wareege hedduu hawaasni kun hidhatee waan jiru hawaasa kana galatan malaafi hawaasa Oromoo bakka biraatiif illee example ta'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko akka naadaati dhuma haala biyyaa hedduu haasaa jira. Dulli kun maraa kitaabaatiin haa ta'u malee akeekaan kaaseetu jiru. Biyya san keessatti qabsoo uummata keenyaatiif jijjiiramni dhufe yeroo gara yerootti haalli guyyaa hammaata waan ta'eef qophii gahaa qorannaa gahaa erga goone booda kana caalaa eeguun jiibumsa sabaatiif biyya kufaatii uummataa waan fiduuf itti biisuun qabnu jijjiiramni dhufuu qaba jennee karoora deemaa jirra jechuudha. Karoora kana keessa boqonnaan jalqabaa dabarsee isinis murnaan gorra jiru sirrii waa kaafte. Baatii lamaan irraa hoggaanee garuu warri aan gorra jiru Oromoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa ajjeefne dhabamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosana jiru sarbii fudhachiifne harka kennisiifne akka jawaarraa mana ilaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne milikaan dhabuun jira jedhanii yaadaa turan akkasimi hidhaan oraasuma dhiiraati malee ittiin kolaanu hin kolaanu. Ni dhibna malee rafne ni callimne malee ija takka bannee taa'u ture beekaa. Kanaaf waggaa kaanee itti hidhu wanti qabaan geenye hollachuu seennee jechuudha. Oromoon riphees waggaa takka ka'ee isaan agarsiisa. Nama ajjeesuun nama saamuun akka waan sirnaatitti warri yaadaa ture eeggata caffeerra tokkoon agartan milikaa abaaru keellaan haa ka'u yaani sanboota immoo manguddoo keenyatti illee manguddoo eeggatuu eeggalatee jiranii jechuudha. Isinitti himu Itoophiyaa keessatti samii maan buune dachii maan buune mootummaan fedhe uummata Oromoo tuffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroo gara abbaa gadaa jiru maal jedha uummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu dhiisi tokko ta'ee yoo kuuse waggaa bineensi dura ni boqse ni dhaabbata muka kana damee kana fuudhee gaccabsaa siin ajjeesa jira gamaa gamanaa dhugaadha. Waggaa xiqqootti ol baate ilmoo isaa si gaddarba. Waggaa ol siimte albaatii gadi naqa. Waggaa bira hidhatte idil darba kufa jechuudha. Amma warra aanaadhaa gaddaa caasuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka kennatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam soine booyyee ormaa irraa baafne booyyee keenya bakka bu'uu miti. Ajjechaan alagaadhaatii fi ajjechaan jaalala keenya ajjechaan. Kanaaf
hojii diseellee jirra duula marsaa duraa kanarratti hamma eenye ol yoo rabbi dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu ta'e ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kumanii nayyabnu irraa buqqaafna hundu'e diasporaan mana Adaama ijaarrattee fi dachii waadaa galameef akkatti qomo mormitu hin beeku hanga feete dhidhiitadhu yoo jaalatte gorsi karatti deebisi yoo jaalatte gorsi karatti deebisi ajjeechaa uummata keenya irraa dhaabsisi saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi kabajaa uummata kanaan malu akka kenneen godhe saniiniiti jennaan hamma feete wixxifadhu hamma feete ija babaasi Fadhiituu afaan warra jirtu dhiisii warra isaan uumeewu warra kaan kibbaankii isaanii waliin qabu warra amma ta'u keessa jilbiin lafarra oolmeet biyya galchine. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Ogaa lollummaa lola gowwaan lollora. Gaafa jarri kun beekaa biyya kana dhufnee sirna wayyaanee Afrikaa irratti cimina isaatiin dhaadatamu. Dhuguma bara jaarmayni sun jaarmaa laayyoon ture. Firfirsuu ka dandeenye mataa nama keenya walii hime onnee isaa wal taasifne miilli isaa wal faana bikirraa ka'e hin jiru. Keessattuu ijoollee fa'aa yeroo irraa dubbatan hin beekaa hedduun keessatti Agodai, Shamannet, Nakamnet, Kara Fagun. Kafar later. Kafaba Jira. When you have the good very Ajurana, Kasan do use Kapsada, is in Kapsada. Nia Kapsada later. Make us into our acre. When you have Gavatu, the Yadarati, the Legenda, Barata, Namata, Javata. Nadavarte Yetanigaru, but you don't make an Ajib to Fakara Kabina. Never, don't do that. Enough. What do you think of that? When you must get Javis, Siasa Villa may do that for a budget. Don't worry, then you can keep it. We'll take care of that one. When you put down, there is a fast move of them. What Marin Kalachu is that for? I remember, I think, all of us in Brava to face. Saat sedih ini mana kita ni nampi kala mari. Maling kala tenda sudah pura. Dolar ni kaisa ni muda amu kabijar kita. Germany kaisa ni muda amu. Orang pun kami leko macam rapat bati. Warga mantan kokuma ada kawa. Galma budet di wal jalate wal parse waliin jabaatee Oromoon eebbata akkam jedhu Oromoon biyya alaa tokkummaa isii nama hinaafsisa nama boonsa akka jedhan qofaan barbaadan jirra. Sini galee wanni guddaan isinirraa barbaadu laal aboosheetu yaayamaa murtureetu abooshaa turaa galaan abooshaa arsii abooshaa haramaayaa kadirree dawaa fi ganda qoree hedduun dhaga'u ture. It is beautiful. Abooshaa garuu waggaa jaartan waliin jaaraa malee walirratti hin jaarinaa. Abooshaan haramaayaa guddisuudhaan malee hawwataa egaa qabuudhaaf ta'uu qabu. Jaara yoo barbaadan abooshaa warra gaggabaabaatis jaala rakkoon qabu. Warra dhedheeraa biyya cirran jeenaa qofu. Jiriira ultimately wanni barbaannu Oromoon bifa jaalatee wal caaltee deemuun bareedaadha. Wal caaluun garuu wal sakaaluudhaafi. Mina wal cabsuun mogole wal buusuudhaan taanaan wal kasaaruudha gidduu jechuudha. Amma hedduun kun amma NGO business adda addaa hoggaan argu is 10 years waan ajaa'ibaa dalaguun jirtan gara it's incredibly vibrant community. Sun gahaa miti amma businessaas oon godhu eegala. Lawyer mataa keessanii qabaachuu qabdan, doctor mataa keessanii qabaachuu qabdan, jaarmee mataa keessanii qabaachuu qabdan, uummata biyyaati wal qofa wajjin immoo gaa'ela. Barcuma biyyoonni qofa godhina. Faranjii sanaan wal baradhaa.
والكيس قلا والجالتني والموضة ومن وجيد توجيه Quran at the end of the day you are Oromo Canadian. You are not Oromo Oromian after this. You are Oromo Canadian. Oromo kaisa ada Oromo Jirani Oromo Glasam Oromo kaisa one Bareda Kabanda. Canada to Ada Bareda Kam. Canada country has one Bareda Ummat Yad Worgen Sena. You are already doing Mali Oromo Mali Canadian Oromo Malgam Samake Wodansa. Heritage number is beautiful. Beautiful. Mali. On that event, you are celebrating Oromumba, you are celebrating diversity, you are celebrating Canada. Achirat meet idari, Alaban Taysanidi, Alaban Canada, Adan Taysanidi, Ada Umatola Canada, Gargara, Ultra to Gatarakisu, Umadra Kabajar, in case that you are born over it. Kana Umadasi, once Silla, Hawas no Biala, go to Kabu, Ala the Galamuju. Awasin sini tu jaba kan support itu teri je. Jaba tu mereka amal apa? Isini tina aku kabar, isini rabar cura kabar. Bersisa awailan kita. Bersisa awal warna dan tu bagai tadi bersisa isini rabar cura kabar. Pakainya hawa tak kayak bialawan tadi. Itu kalau tu mah negara natura mari tu jadi.